Oduu magaalaa guddoo naannoo Tigraay keessatti Maqaleetti haleellaan diroonii raawwatameen namoota irratti miidhaan ga'uusaa aangawoonni naannichaa himaniiru. Xumura marii biyyaalessaa irratti dhimmoota akka afaan federaalaa, afaan biyyaalessaa, alaabaa faaruu, alaabaa irratti murteen darbuun isaa immoo gabaafameera. Oduu biyyaalatti yommuu dabarru Iraan Ameerikaa injifadheera jechuun beeksifte. Chaayinaan duula dinagdee haaraa Tiraamp Iraan irratti taasisu immoo mormuun gabaafameera. Keeniyaatti balaa heelikooptaraa turistoota dhaqqabeen namoonni hedduun du'uun isaanii immoo gabaafameetti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe kan hangamaa isinitti hime oduu ijoo keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti isin dabarsaa turtiin keessan nu faana ta'u. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaan diroonii raawwatameen namoota irratti miidhaan ga'uu isaa aangawoonni naannichaa himan. Waa'ee haleellaa diroonii Maqaleetti raawwatame irratti immoo haleellaan kun raawwachuun biiroo kominikeeshinii naannichaa ibsaa yoo baasutti immoo aangawoonni ol'aanoon naannichaa madda oduu wabeeffachuun mirkaneessaniiru. Pireezidaantiin itti aanaa naannichaa fi dura taa'aa aanaa TPLF kan ta'e obbo Amaanu'eel Asaffaa haleellaan diroonii Maqaleetti kan mudate kun har'a ganama ta'uu isaa himanii jira. Magaalattii keessatti immoo naannoo manneen jireenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan diroonii raawwatameera jedhan obbo Amaanu'eel miidhaan qaqqabe ilaalchisee garuu odeeffannoo bal'aa akka hin qabne ta'uu isaa himanii jira. Akka dhimma kanarratti haleellaa kana qulqulleessuuf karaa bilbilaa fi iimeelii kominikeeshinii mootummaa federaalaa qunnamuuf yaallee deebiin hin arganne. Biiroon kominikeeshinii naannichaa ibsaa kamisaarraa hagayya 20 bara 2026 baaseen magaalaa Maqaleetti haleellaan diroonii iddoowwan garagaraatti mudachuudhaan namoonni 13 irra miidhaan ga'uu isaa himameetti jira. Haleellaa raawwatameef immoo mootummaa federaalaa himateetti jira. Xumura marii biyyaalessaa irratti dhimmoota akka afaan federaalaa, afaan biyyaalessaa, alaabaa faaruu, alaabaa irratti murteen darbe. Giloobii marii biyyaalessaa irratti dhimma alaabaa ilaalchisee alaabaan amma jiru akka itti fufu ta'uu isaa asxaan isaa fuulduratti immoo uummanni bal'inaan irratti mari'ate akkaataa hirmaachisaa ta'een akka fooyya'uuf waliigalteerra ga'ameera. Gama birootiin dhimma afaanota xiyyeeffannoo kennameef yeroo afaan biyyaalessaa qabaachuun akka hin barbaachifnee fi gara fuulduratti akka barbaachisummaa isatti kan ilaalamu ta'uu isaa hubachiisameera. Kana malees immoo afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Somaaliffaa, afaan Amaariffaa hojii federaalaa ta'anii akka tajaajilan kan murtaa'e yoo ta'u, afaanonni biroo akka Walaayitaa, Sidaamaa fi Guraageeffaa immoo ulaagaan baafamee fi fuulduratti akka itti dabalaman gorfameera. Dhimma faaruu biyyaalessaa irratti faaruun biyyaalessaa amma jiru akkuma jirutti akka itti fufu murtaa'ee jira. Faaruulee naannolee garaagaraa immoo ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan irraa qulqullina akka qaban yaadee akka dhiyaatu himameera. Yaaddoo fi gorsaawwan kunneen immoo hundi isaanii qaboo yaa'iitiif qindaa'uu isaa dhiyaatetti jira. Guyyaa boruu yaaddota dabalataa irratti immoo dabaluudhaan gabaasni kun bifa xumuraatiin kan qophaa'u ta'uu odeeffannoon achirraa arganne ni mul'isa. Oduu biyyaalatti yommuu dabarru Iraan Ameerikaa injifanneerra jechuun beeksifte. Ameerikaan amma nu mari'achuuf nu kadhachaa jirti jechuun Abbaas ibsanitti jiru. Ministeerri hajaa alaa Iraan Abbaas Argaachoo waraana injifanne haalduree keenyaan akka fudhattu Ameerikaa dirqisiifna jedhan. Abbaas Ameerikaan amma akka haalduree keenyatti nutti dhiyeessuudhaan isin immoo waliigalleerra jettee akka mari'annuuf nu kadhataa jirti jechuun kibxataa darbee dubbatan. Ministeerri hajaa alaa Iraan immoo kun immoo kaayyoon guddaan Ameerikaa waraana kana eegalteef Iraaniin harka kennachiisuu ture jechuun isaanii eeranitti jiru. Gabaasni kun immoo akka ibsetti garuu nuti kan hin hayyamnu jechuun abadan immoo harka kennachiifna malee harka hin kenninu jechuun dubbatan. Abbaas itti dabaluudhaan humni waraana dandeettii keenya cimaan nuti dirree irratti mirkaneessine marii irratti immoo dippiloomaasii keenyaaf humna ta'ee jira jechuun himanitti jiru. Chaayinaan duula dinagdee haaraa Tiraamp irratti taasisaa jiru mormite. Chaayinaan duula dinagdee haaraa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti taasisaa jiru cimsitee mormuun gabaafameera. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Li'een Jeebesiin ibsa kennaniin qoqqophii fi dhiibbaan rakkoo furuuf jechuun Ameerikaa fi Iraan garaagarummaan isaanii karaa dippiloomaasii fi siyaasaa akka hiikamu gaafataniiru. Pireezidaantiin Tiraamp qoqqobbiin dhiyeenya kana irratti ka'ame tarkaanfiiwwan dinagdee biyya kamiyyuu irratti fudhataman keessaa isa hamaa jechuun ibsuudhaan biyyootaa fi dhaabbilee boba'aa taareen irraa duulaa fi akkasumas immoo alaa galchuuf daldaluu erguu irratti bu'aa dinagdee hamaa
hamaa akka fidu akeekkachiisaniiru. Keessattuu Chaayinaan boba'aa Iraan biyya alaarratti galchitu guddaa waan ta'eef qoqqophii fi akeekkachiisa Ameerikaa ishee yaaddesse. Dhiyeenya kanammoo wal dhabdee waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame cimsuuf Star of Hormuz fi uggura buufata doonii irratti immoo dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa jiraachuun himamaara. Chaayinaan wal dhabdee balaafamaa kanaaf immoo dhaabuuf xiyyeeffannoo kana furmaata dippiloomaasii qofa irratti akka ta'u dhaamteetti jirti. Keeniyaatti balaa turistoota dhaqqabeen namoonni hedduun du'uun gabaafameera. Keeniyaa keessatti guyyaa gaafa roobii kaleessa jechuun hagayya 19/2026 helikooftara turistoota fuutee balali'aa turte kufuun caccabuun himameera. Helikooftari kuni Keeniyaa kutaa bulchiinsa Samburu keessatti kan kufte hogguu ta'u balaa mudate kanaan immoo hoogganaan odeeffannoo Ikwaadoorii fi lammiilee Ameerikaa dabalatee namoonni 7 du'uun gabaafameera. Balaan helikooftara kun immoo kan mudate gara kaaba Keeniyaa iddoo eegumsa bineensota bosonaa fi kaaba daawwanaa Leospoor jedhamu osoo balalleerra jiru akka ta'e gabaasni qorannoo dura waajjira poolisicharraa argamee addeesseeti jira. Aangawoonni Keeniyaa namoonni xiyyaara kana keessa turan hedduun daawwattoota 6 fi paayilotota 1 kan ta'an immoo balaa kana keessatti mudatuun isaanii himameera. Namoota balaa helikooftara mudatee lubbuun isaanii darbe keessa immoo namoonni 5 lammiilee Ameerikaa ta'uu isaanii immoo dubbii himan ministeera dhimma alaa Ameerikaa ibsuu kan jira yoo ta'u hogguu ta'u waajjirri pirezidaantii Ikwaadoorii gama isaatiin hoogganaan odeeffannoo isaanii immoo kan ibsanii jiru yoo ta'u haalli kuni lammummaa Ameerikaa qabdu balaa kanaan du'uu isaanii immoo mirkaneessanii kan jiran ta'uu isaa himaniiru. Qorannoon gabaasaa poolisii inni jalqabaa seenessaa haadhaa fi mana isaanii keessatti akka turistoota ta'an eeranitti jiru. Dhaabbanni imala turizimii imala daawwattoota kana qindeessaa ka'umsa balaa kana hanga ammatti kan hin mirkaneefne ta'uu isaa gabaafameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha GMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentarra nuukaa yeroo gaarii qabadha. Oduu haaraa akkasumas immoo siyaasa dinagdee biyya keessaa fi biyya alaa argachuuf ammoo GMN subscribe gochuun hordofaa isinin jedha galgala gaarii qabadha.